Harka fuunee daawwattootaa fi hordoftoota maatii Superstar taatan marti akkam jirtan nagaan keenya kan jaalalaa bakkuma isin jirtanitti isin haala qaqqabu jenna. Daawwattootaa fi hordoftoota keenya oduu ammaaf qabannee ani kan isinitti himu Superstar. Hammaduma sagantaatiin wajjin turaan affeerraa keenya. Gamanumaan viidiyoo keenya like share gochuu akka hin daganne. Lolli sanyii duguugaaraa ilmaan Oromoo gidduutti labsame lixa Oromiyaa Walloo gama kaaniin ammoo kibba Oromiyaatti ammallee adeemsifamaa jira. Waraana yeroo ammaan tana milishaa Amaaraa humna addaa Amaaraatii fi gama kaaniin waraana Shaabiyaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti banameen lolli jabaan gaggeeffamaa kan jiru yommuu ta'u ammoo waraanni bilisummaa Oromoo otoo if duuba hin deebiin humnoota kanneeniinis kokkee wal qabaa jira. Lixa Oromiyaa dabalatee Oromiyaa bakkeewwan garaagaraatti waraanni bobbaafame haga ammaatti otoo hin deebiin uummata keenya Oromoo cabsuudhaaf jecha halkanii fi guyyaa gocha badaa uummata irratti raawwachaa jira. Namoota nagaa ajjeesuu maqaa waraana bilisummaa Oromoo sakatta'uu joon qabeenya uummataa ibiddaan gubanii barbadeessuu fi gama kaaniin jumlaan namoota walitti qabanii hidhuunis itti fufee jira. Biyya keessatti ammoo filannoon yeroo gabaabduu keessatti gaggeeffamuuf akka jiru mootummaan biyya keessatti lallabaa jira. Lixa Oromiyaa dabalatee kibba Oromiyaa jiddu galeessa Oromiyaatti ammoo yeroo ammaan tanaa waraanni guddaan hammana hin jaamne gaggeeffamaa jira. Waraana kanaaf ammoo waraanni bilisummaa Oromoo harka hin laatiin uummanni keenya akka dhumu iteenya hin ilaalu jechuudhaan waraana kana waliinis kokkee wal qabaa jira. Raayyaa ittisa naftanyaa dabalatee waraanni bilisummaa Oromoo woboon cufee isaanii dura dhaabbachuudhaan Oromiyaa keessatti barbadeessuudhaan Oromiyaa bakka awwaalcha isaanii godhaa jiraachuun beeksisee jira. Waraana bilisummaa Oromoo keessattuu dhiheenya kana eega lolli Oromiyaa keessatti labsamee as meeshaalee gurguddoo kana qaamolee inni irraa hiikkachaa jiru ammoo waraana Shaabiyaatii fi waraana naftanyaa gama kaanii milishaa naannoo Amaaraa irraa waraanni bilisummaa Oromoo meeshaa jajjabduu hiikkachuudhaan yeroo ammaan tana mana isaanii dura dhaabbachuudhaan barbadeessaa jira. Mootummaan naftanyaa Dr. Abiy Ahmed ammoo Oromoo waggaa 100 cabsee bulchuudhaaf jecha yaalii ajjechaa adda addaa gochuurraas if duuba hin deebine. Yaalii adda addaa mootummaan naftanyaa Dr. Abiy Ahmed godhaa jiru kanaaf ammoo waraanni bilisummaa Oromoo otoo if duuba hin deebiin otoo hin jilbifatin waraana inni bobbaasee luka dhahuudhaan jilbifachiisaa jira. Bakka baay'eetti ammoo humni addaa Oromiyaa harka laachuudhaan waraana bilisummaa Oromootti makamuu akka filateetu himamaa jira. Ta'us ammoo lolli yeroo ammaan tana lixa Oromiyaa dabalatee Oromiyaa bakkeewwan garaagaraatti gaggeeffamaa jiru uummata keenya buqqaasuu fi gama kaaniin qabeenya isaanii saamee dhiiga dhangalaasaa kan jiru yommuu ta'u ammoo waraanni bilisummaa Oromoo kanaaf deebisaa laachaa jira jechuudhaan himaa jiru. Qeerroo fi qarreen Oromoodhaa ammoo eega dirreen filannoo cufaa ta'uu arganii booddee gara dirree leenjii marroottis fuula as deeffatanii jiru. Ta'us ammoo waraanni Shaabiyaa naannoo Oromiyaatti galchaa kan turan waraana Shaabiyaadhaa Abiy Ahmed galchaa kan turan akka Isaayyaas Afwerqiitiif hin deebinetti waraanni bilisummaa Oromoodhaa dhabame isaan godhaa jira. Kanaan ammoo Abiyyiitii fi Isaayyaas Afwerqii wal lafaan deebiin isaanii waan hin oolle. Waraanni bilisummaa Oromoo waraana mootummaa Itoophiyaa ergifattee Oromiyaa keessa galuudhaan uummata keenya ittiin weerarsaa jiru ammoo Oromiyaa bakka awwaalcha isaanii gochuudhaan guutumattuu humna addaa naannoo Amaaraa milishaa naannoo Amaaraatii fi baay'ee balleessuudhaan mootummaa naannoo Amaaraallee akka malee garaa isaanii naasisee jira. Mootummaan naannoo Amaaraa kana booddee humna addaatii fi milishaa bobbaafnu hin qabnu jechuudhaan Abiyyiittis galaa waan jiruuf natti dhagahamaa jira. Waraana nuti bobbaasaa jirru kana ammoo humni addaa Oromiyaa fixaa jira jechuudhaan woboo wajjin tahee tanaafuu ammoo sochiin keenya kan seera kabachiisu bifa kanaan galma hin ga'u jechuudhaan milishaan naannoo Amaaraatii fi humni addaa naannoo Amaaraa dhumaa jiraachuu arguudhaan mootummaan naannoo Amaaraa alaan alaa jiraachuun isaa beekamee jira. Hooggantoonni fi miseensonni waraana bilisummaa Oromoo ammoo erga dirreen filannoo cufaa ta'ee qeerroo fi qarreen Oromoodhaa dirreen qabsoo banaa waan ta'eef jecha waraana mootummaa naftanyaa Dr. Abiy Ahmediin qe'ee keessan gubbaatti hin du'inaa jechuudhaan waamicha dabarsanii jiru. Waamicha hooggantootaa fi miseensota waraana bilisummaa Oromoo kana ammoo qeerroo fi qarreen Oromoo dhagahuudhaan bakka maraan cabsanii kadhachaa jiru. Qabsoon Oromoo barana ammoo kan waraanni bilisummaa Oromoo gaggeessaa jiru kun Oromiyaa bakka maraas walgeessee jirti. Barana ammoo qabsoon hidhannoo Oromiyaa bakka maraan mul'achaa kan jirtu yommuu ta'u bahaa hamma dhihaatti kaabaa fi kibbatti mul'achuudhaan mootummaa naftanyaa Dr. Abiy Ahmedis garaa naasisee jira. Hoogganaan waraana bilisummaa Oromoo waliigalaa Jaallee Marroon ammoo barana bifa kanaan naftanyaa Oromoo irraa akka hin gabroonfanne Oromoon martinuu kilaash fannifatee falmachuu qaba jechuudhaan ergaa isaanii dabarfatanii jiru. Gama biraatiin ammoo buufataaleen filannoo walakkaa ol otoo hin banamanis hafee jira. Affaar Somaaleetti galmeenis hin jalqabamne. Buufataaleen filannoo 50 ol kan qophaa'an keessaa walakkaan kan ta'aniifis sababa rakkoo nageenyaatii fi meeshaalee barbaachisaa dhiheessuu dhabuutiin galmeen filattootaa hin eegalle jechuudhaan boordiin filannoo biyyoolessa Itoophiyaa beeksisee jira. Oromiyaa keessattis akka barbaachisutti buufataaleen filannoo akka hin banamanis baramee jira.
walitti bu'insa uumamee fi gama kaaniin duula waraanaa Abiyyi Ahmad bobbaasaa jiru kanaan keessattuu Oromiyaa bakka baay'eetti haga ammaan tanaatti buufataaleen filannoo 50 ol kan qophaa'an keessaa ammoo walakkaa kan ta'an sababii rakkoo nageenyaatii fi meeshaalee barbaachisan dhiyeessuu dhabuun galmeen filattootaa hin eegalle jechuun boordiin filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa har'aan tana kan beeksise yommuu ta'u, boordiin filannoo biyyoolessaa akka jedhetti magaalaa Finfinnee keessatti illee torban 3 keessatti namoonni sagalee kennan akka barbaadamanitti hin galmoofne jechuudhaanis himee jira. Keessattuu ammoo gandoota Oromiyaa keessatti illee bifuma wal fakkaatuun uummanni keenya kaardii filannoo fudhachuu diduun bakka baay'eetti ammoo buufataaleen filannoof qophaa'anis ibiddaan barbadaawaa jiraachuun dhagahamaa jira. Barana Abiyyi fi Nafxanyaa yeroon isaanii waan geessine fakkaatti. Dhugaan uummata Oromoo tokko isaan qabdee jirti. Oromoon keessaa fi alaa tokkoomee filannoo baranaa kana diduun ammoo Abiyyi fi Nafxanyootas wal lafaan deebisuuf ta'a. Hooggantuun boordii filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa magaalaa Finfinnee keessatti sagaleen akka barbaadamutti hin kennamne jechuun dhugaa jirtu kan himte yommuu ta'u, ammoo guyyaa galmee xumuramaa jiraachuudhaas boordichi ibsee jira. Walumaa galatti ammoo barana akka barbaadanitti filannoo gaggeessuudhaaf Abbiidoo Izeemaa fi Abiin olii gadi jooraa jiran kanatti ammoo haalli isaan barbaadanis hin taaneefi Oromiyaa dabalatee naannoo Affaar naannoo Somaaleetti ammoo boordiin filannoodhaa haalli hamaan waan jiruuf jecha buufataaleen filannoo haga ammaatti banamuus hin dandeenye jechuudhaan waan ifoomsanii jiru. Mootummaan biyyattii hoogganaa jirus ammoo barana filannoo haqa qabeessaa fi gama kaaniin kan dimokiraatawaa jechuudhaan kan dhaadachaa lallabaa ture. Abiyyi kaasaa illeen ammoo guyyaa kaleessaa lallabuudhaan kaardii filattoota fudhachuu qabna jechuudhaan uummataafis ergaa dabarsanii jiru. Uummanni biyyattii ammoo guutummattuu kaardii filannootis didanii jiru. Uummata kibbaa dabalatee naannoo Oromiyaa keessatti illee Affaarii fi naannoo Somaaleetti mootummaa Abiyyi Ahmad hin filannu jechuudhaan filannoo didanii jiru. Sababni ammoo paartiileen keenya kan nuti barbaannu filannoo keessaa baafamee jira. Kaanis ammoo mootummaadhaan dhiibame, kaanis boordii filannootiin filannoon ala waan ta'ee jiruuf jecha ammoo qaama keessaa filannoo hin qabnu jechuudhaan guutuu biyyattii keessatti uummanni filannoo baranaa kana balaaleffatee jibbaa isaa hadheeffatee mormaa jira. Oromiyaa keessa qofa osoo hin taane ammoo kan baranaa bakka maratti bitaa galtee jirti. Yeroo mootummaan biyya bulchaa jiru yookaan dhaabni OPDOdha paartiilee Oromoo jajjaboo ta'an dirree siyaasaa keessaa baasee akka filannoo gubbatti hin hirmaanne godhanii booddee uummannis waan filannoo hin qabnu jechuudhaan murteeffatanii jiru. Ta'us ammoo isaan abaa fi kaafaa harkaa fi miila hiinee akkuma qaamaan gangalatanii filannoo kana keessatti hirmaatan goona ja'anillee abaa fi kaafaa harkaa fi luka hidhamuu isaanii erga arganiin booda filannoo keessaa of baasuudhaan filannoo keessa hin jiru jechuudhaan tokko ta'anii labsanii jiru. Kunis ammoo Abiyyee Kaasaayee kan dhaarse gama kaaniin ammoo mootummaan biyyattii hoogganaa jiru filannoo baranaa gubbatti hin hirmaannu jechuun dogoggora. Bakka rakkoon jirtutti falmachuun barbaachisaadha malee filannoo keessaa of baasuun barbaachisaa miti jechuun mormaa kan turan abaa fi kaafaan ammoo kaayyoo isaanii gubbatti cichuudhaan barana filannoo wanti ja'amu hin jiru jechuudhaan didaniitis jiru. Osoon biyyattii hoogganaa jirtu Abinii fi Izeemaa wajjin filannoo irratti hirmaachuudhaaf walii galanillee Oromiyaa dabalatee naannoo adda addaa keessatti uummanni filannoos didaa jira. Kunis ammoo kaayyoo isaan walii qabanii fi walii galtee isaanii Itoophiyaa takkitti deebisanii ijaarrachuudhaaf filannoo kana yoo injifatan walitti hidhaatanii aangoo qoodachuudhaaf kan isaan harkatti fashaleessaa jirudha. Barana Abiyyi Ahmad dabalatee qondaaltonni mootummaa federaalaatii fi gama kaaniin kan naannoo Affaarii fi kan paartii siyaasaa mara Izeemaa fi Abiin dabalatee bakka abaa fi kaafaawwan hin jirretti filannoo hin fakkaattu rabbi nu haa baasu jechuudhaan watwaataa jiraachuun isaaniitis dhagahamaa jira. Ta'us ammoo biyyattii keessatti filannoon haqa qabeessi gaggeeffamuuf deema jechuun yeroo isaan lallabaa jiran kanatti addunyaalleen isaan taajjabaa jirti. Gama biraatiin ammas uummata keenya walloo irratti bifa haaraan lolli milishaa naannoo Amaaraatii fi akkasumallee humna addaa naannoo Amaaraatiin banamuus jalqabamee jira. Halkan idaa irraa jalqabuudhaan haga sa'aatii kanaatti walloo magaalaa Xaayitti namoonni baay'een du'aa jiraachuu fi manneen uummataa milishaa naannoo Amaaraatiin ibiddaan barbadeessaa jiraachuunis himamaa jira. Lola halkan kaleessaa jalqabde kanaan ammoo namoonni lama du'an yommuu ta'u walloo magaalaa Xaayitti qabeenya uummataa baay'ees milishaan naannoo Amaaraa ibiddaan barbadeessanis baramee jira. Walumaa galatti lolli kun bifa haaraan kan deebi'aa jiru yommuu ta'u ammoo torbee tokko duraas uummata nagaa baay'ee qabeenya isaaniirraa buqqaasuudhaan namoonni 60 tahan du'anii namoonni 114 tahan ammoo madaa'uun isaanii ni yaadatama. Lolli ammaan tana uummata keenya walloo deemaa jiru lola uummata keenya Oromoo
guutumatti cabsuudhaaf godhamaa jiru jechuudhaan hayyoonni keenyas dubbachaa jira. Ta'us ammoo mootummaan biyyattiidhaa uummata Oromoo gubbatti lola labsuudhaan filannoo sobaa gaggeessuudhaaf yeroo ammaa olii gadi fiigaa jira. Lolli ammaas yeroo lammataatiif milishaa naannoo Amaaraatii fi humna addaatiin uummata Walloo gubbatti raawwatamaa jiru kun Oromoo cabsuudhaaf kan kayyeeffatame jechuudhaan hayyoonni keenya nutti himaa jiru. Oromoonni Walloo akkuma kanaan dura milishaa naannoo Amaaraatii fi gama kaaniin humni addaa naannoo Amaaraa lola nu gubbatti banii lafa keenyarraa nu buqqaasee dhiiga nu dhangalaasaa jirutti ammas qabeenya keenya ibiddaan barbadeessaa jira. Oromoon bakka biraa of qopheessaa kan danda'u nuuf dirmadhaa jechuudhaan waamicha isaanii dabarsaa jiru. Torbee lamaan dura gochi badaan uummata keenya gubbatti raawwatamaa kan ture Bilisiginnaan naannoo Oromiyaa ibsa sobaa erga baaftee booda Bilisiginnaan naannoo Amaaraa yookaan mootummaan naannoo Amaaraa Bilisiginnaa Oromiyaa wanti jedhamu hin jirtu seera kabachiisaa jira jechuudhaan uummata keenya lafarraa duguuguun haga ammaatti itti fufeeti jira. Yeroo naannoo Oromiyaa bakkeewwan garaagaraatti duulli waraana uummata keenya gubbatti banamaa jiru kanatti ammas akka addaatti Walloo gubbatti xiyyeeffachuudhaan mootummaan naannoo Amaaraa humna badii bobbaasuudhaan gocha suukanneessaa uummata keenya irratti raawwachaa jira. Walloo bakkeewwan garaagaraa keessa namoonni 40,000 qe'ee isaanii gad lakkisanii baqachuudhaan bakkeewwan adda addaa qubachuudhaan kan jiran yommuu ta'u ammoo sooma kana keessa beelaa fi dheebuudhaan aduu fi qorraan wantoota garaagaraatiin dabarsaa jira. Ta'us ammoo mootummaan gargaarsa tahee waan takkallee isaaniif gochaa akka hin jirre kanaan dura himanii kan turan ammaas uummanni Oromoo bakka maratti waraana weerartuu diinaatii fi ergamtuu diinaa taate kanaan bakka mara buqqaa jiraachuun isaanii himamaa jira. Uummanni keenya Walloo Oromoo bakka biraa akka isaaniif dirmachuu qabu ammaas dhaammachaa jiru. Duulli Walloo fi Wallaggaan jalqabee ammaas Oromoota hunda irraa hin dhaabbanne bakka maratti mootummaan naftanyaa Dr. Abiy Ahmad Oromoo cabsee of jalatti bulchuudhaaf jecha halkanii fi guyyaa gocha badii fi suukanneessaa uummata keenya gubbatti milishaa naannoo Amaaraatii fi humna addaa naannoo Amaaraatii fi waraana Shaabiyaatii fi raayyaa ittisa biyyaatiin hojjechaa jira. Egaa kabajamtootaa fi daawwattoota maatii Superstar taatan hundinuu waan haga ammaan tanaan dhaggeeffataniif baay'ee takka galatoomaa. Haga viidiyoo birootiin walitti dachaanutti turtii gaarii.